barumsi keenya fayyuu qaba. Wanti nuti barsiifni nuti barsiifnu dhaloota mootummaa waaqayyootiif hin qopheessu yoo ta'e faayidaa tokko hin qabu. Waca duwwaa ta'a. Barumsi nu barsiifnu dhaloota gara Kiristoositti hin deebisu yoo ta'e, dhaloonni gara Kiristoositti fuula isaanii akka garagalfatan hin taasisu yoo ta'e, dhaloota fuula isaanii Kiristoos irraa garagalcha yoo ta'e, dhaloota hawwii biyya lafaa, dheebuu biyya lafaa, qabeenya biyya lafaa, yaada biyya lafaa kanatti hidha yoo ta'e, lallabni keenya gatii hin qabu. Barsiifni keenyas gatii hin qabu. Kanaaf barumsi keenya fayyuu qaba. Barumsi keenya yoo fayye, dhugaa jirtu yoo barsiifne, waa'ee mootummaa waaqayyoo yoo barsiifne, waa'ee Kiristoos yoo barsiifne, dhaloota biyya lafaa kanarraa hiikkachiifne, waa'ee mootummaa waaqayyoo akka inni yaadu taasifneerra jechuudha. Kanaaf haa kaanu gara dhugaa